السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتو دافي دوستو تخيل بجمو قالي روزا أكم نقافة يا جرتا. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إيش دي ما جرى هرمايا لقدوني دايتو هرمايا بشان هرمايا ردي مجرى دوارا هرمايا دي مجرى هرركي كمل لال بريتو دكتور هرركي سكولته حالات نمط كولتي جالته غنا كدفتي تيبتي سيغوتي مو اكل دفل سيغوتي مو اكم كم دلدواي هوي سلامات ستولي جرا همشي مختارات مختار ايوه اتولي جرا فينفني نسيت تولي جرا هرركي نستري تولي جرا مارمايا جيسني مشان رمايا ركبنا ناچا وانت تقولا سي اغرسيسني چودا هنگ سودا وتو تامي جالتو تو فتو وريس جالنو خرا هرمايا خرا خيني مبريدا خرا ركي مكاندا ودا جنان اسمع هنگ ولد دي نغا نوترا سينغر سيسنوا مرا فاندا ودا خرا جمجمتوتا خينيا بفنجرة هرمايا بفنجرة ما قلت لك هرمان أنا فكرتي أنا روزا اسمعك أبويها هرمايا أنا فكرتي بفنجرة داوتوتا خينيا قالي أكم نجانو قبضني فيانو قبضني جرتني هرمايا قاها أنا نسيت داوت جسنا بفنجرة مين أكم كم جرت؟ أكم بريدة جرتا؟ أكسي وردستو تابي أنا بجمتو تخيني كذا هنا ماكينة نكتبنا ماكينة طيارة ندفو قبضي توري سلا رمايا طيارة سلا جراتي قرو طيارة نجرو قامال بونا ما شاء الله بريدة ونو رمايا جتشون سنو لا تنالا غنا دوني خورا غنا خلونا نيانا اكسمتي اماس اوبسان فالين نجران شرماركين فالين نجران نميدو جران وجيني حالا خنانغا غنا بشان كان سنتي ده اسمك سابوراني اسمك غرغرته انا دوني نستان انا شرماركينس بقنا قاعد نفتح بقنا قاعد كم جنة قاعد بقنا قاعد نفتح بقنا قاعد اي دنس من جنة هرو هرم مايا داود شدا فخلو هرانتنا هرمايا جرا هرمايا ما شدا فخلو امان تنا رديبني ما جاني تو تنا بكرلنا بقى رمضان علي هاجي يعني رمضان علي هاجي يخلونا ابواب شانيتي يعني كثير من الناس انا صار دي الموضوع ميكلونا امبارح كلونا شو خمم رمضان ثاني انا الرقم جوان داموتي يلوتش بسونيباني هار دامو تجرا دامو تجرا قالوا ما تجرا مرا اور ساتين كسيا مي هاي خدين مي يعني را جمو سلطة بيتنين مهاجر سيسو مي واني ننجرو هنامت قرصو سننجرو أشي كم سننجرا mana kenyana jira mana achi daina achi qorso sambare da furtua kana nya bika bota bareedu tainga nuti dalala yalla sena Hussein sente barachi gubatte khalluna nyaachu tay sammay لقامو ayaka عفيرا نكنا
shurrubbee rufaa nadhaami kamee anumaat dhufaa nadhaami kamee anumaat dhufaa ati silaa nan yaaddu anummaan habaadhu dhibdee cufaa anummaan habaadhu dhibdee cufaa. Enu shiri shiri aramaya di adoniya bani waji ingama benu shiri shiri jechuudhaaf gaa kunoo arraantana magaalaa haroo maayaa doonii irratti kan argamu. Bismillah asin ga kufu ni jarabi. Ni jira. Aji sikidai. La intain. Ngofu. Narra anku aku na ordum tata kenna ho asiku tala follow in bidde ta kuni daragana. Ay kuni fide. Yo tutel anette ummata dammu jirta video ngadindi fo. Damma tu jara. Video ngadindi fo ko. Jawata me gadi fo. Bishaan haroo maayaadhaa nama liqimsu yoo nama soo hin miidhu yoo ati akka tasaatti illee taatee keessa buftee ifiif ol si darbaa beekte kalluunni achi keessa jirus ifiifuu si tajaajila. Kalluunni dhufee jira. Bismillah. Kana Achin ta. Esa. Maalina? Mizaan. Bishaan kana fakkaata gaa daawwattoota keenya kabajamoo ganaa gaaddicha Kalluna wanya. fagoo gamatti argaa jirra. Yaakuu jiran. Achi gara hunda keenya sirnaqi maal jedhu awwaliin hin jiru yoo jiraate namoonni bakka biraa jirtan keessaafuu naannoo Haramayaa itti dhiyaatanii jirtan haroon gaa maal akka fakkaatu ni beekanii warri garuu irraa fagaatanii jirtan immoo Mal. Samboda. Rimari. Ciccaa taphachaa bashannanaa kalluuna nyaachaa waliin Bishaan si fidu. mee Ramadaan gaafiilee si gaggaafannu keessa ture. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo nama gartee bishaan Haramayaa kana sirriitti seenaa bishaan kanaa keessa beekuun isiniif dubbisaa seenaa bishaan kanaa gaggabaabsee namni kun kana dura bishaan kun akkam ture deebi'ee bishaan kun gogeetti akka haariyaatti deebi'ee akkamitti deebi'uu danda'e eega deebi'ee hoo maal tursiisuu danda'e ka'umsi gaarabbi akka ta'ellee hin daganne garuu seenaa kana waan jira isa keenya kanarraa odeeffannaa turtiin keessan hanga dhumaatti nu waliin haa ta'u. Mee Ramadaan bishaan Haramayaa kun kana dura turee jira. Ati bishaan kana si hangamitti dubbatti gabaabsi. Ana ijoolleetiin bishaan kana hin bare bakka bishaan maqaanaa ijoollummaa keessatti bare. Taayikas booda bishaan maratti guddatee. Gaarii. Bishaan kun duraan ture ergasii seenaa irratti yeroo biqilu akkasumas saboonni adda addaa illee itti gahe fakkeenyaaf sirba faatee adii gaafachuu yaa bishaan Haramayaa maddamaa hin burqine maaliif nurraa goggoo hajuu maaliif goggoo dandeenyee bishaan kun gaafa Gaaffii dura gaafatti wanni goggoo danda'eef tokkoffaan duraan dursee hararbiiraadha. Hararbiiraan sun kan inni agarsiisu baasu. Gaara gubbaa rakee finfinnee jaamti biqilsanii achi rakee maddasaa qaba. Maddasaa achirraa kaasee xiilaa adereetti taankarii irra rakkeetti bishaan tuqaasu. Eegaa lafa jala boor daraggeetti maddasaa irraa qabee faabrikaa qorraatti dhiqame. Osuma jiru bishaan kun Dr. Guruf Kajaamu bishaan kun amata 13 amata 16 booda ni dhumaa jee ture. Osoo amata 16 sunuu guutini akkuma inni jeesunitti rakkinni guddaan tura hararbiiraati. Eegas booda qulqullinni isaa fuudha bakka. Tole hararbiiraan maaliif bishaan kana akkasiin ture? Gaafas wallaahi nuti barnoota illee dhiyeenyu hin qabnu isaan uummata barnootaniiti madda isaarra dhaqanii haaluu qabu. Gaafata hubannoo hin qabnu gaafas eeguma goggogee booda miidhaan hararbiira akka ta'e nama beeku. Namni dabbaree. Eegas booda gaafa ijoollee filatame kalluun maqii nyaattee. Eegas booda gaafa qeeroo suni ijoolleen taankarii sun irraa dhaabde jechuudha. Achi booda roobni amma tokko roobe
masjisaa deebi'ee jechuudha ragaa. Bikka durillee ga'u baatu. Alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u. Lubbuun isaa deebi'ee jira jechuudha. Duraan kan inni jaala ture? Duraan meetira 19 kan fakkaatu. Amma meetira 4 jira. Meetira 4 kan fageenyi isaa. Garuu baharuma fakkaata nama bahara isaa jira. Gaariidha. Dhugaa dubbachuuf waan ajaa'ibaati. Wallaa dhugaa nama gad tokko. Amma bishaan kana xiyyeeffannaa mootummaan kenneef. Bishaan kanarratti hedduu lafee abboleessa keenya guddaa Jarman jira. Tigrii ari'ee isaatu durii kanas tolchiise. Gaafa bishaan dhume bara 96 dhume bishaan. Bara 96 seenaa bishaan kanaa jechuudha wantoota kennaa. Dachi gogoitu godhe rabbiin fidee doonii abbaa furgoo kan gaafas doonii keenya qottooraa jajjabsinee gurgurtasine gaafas bishaan tokkee sigitaan jiraatu. Alhamdulillah Ahmad kudha torba booda bishaan rabbiin nuuf deebise jechuudha. Maata gad shakkiin qabu kun rabbiin fide. Beekama. Ahmad kudha torba booda bishaan kun deebise. Miikuu ammallee inni wallaa manneen kun nutti hin jiran. Mana yang pun tak kenjiran. Baga. Maki kotan. Foto apa kasih sendiri tidak ya. Itu mestinya tu. Kira-kira kemarin tu kopi apa tu sih? Ya semua. Wallahi sebakat. Gari dari Ramadan. Me bishaan kun. Masyaallah kumpul. Dua kita. Bukan untuk. Tole Ramadan keenya hedduu galatoomii waan gartee bishaan kanarratti suuraas gaafa namni hayyee mee bishaan kana kalluunallee sibira roofu agarree nyaannee jirti. Akka bishaan kun kalluunallee of keessaa qaba. Egaa bishaan kana Namni naannawa kanaa bishaan kanarraa maal fayyadamaa jira? gaafa bishaan dhume wallahi ni ammallee nama isa bishaan kun beekee faayidaa isaa wayii hin beeku. Namni kasra nama dhibba sadii olii asirraa nyaatamu. Bishaan kun dhumee jechuun kasaara magaalaa Aramaa. Ammallee bishaan kana aatii maluu jaaqulqullina isaa. Magaalaan amma iddoo bishaan bakka darbamu waldeessi magaalaa Aramaa keessu qaba. Maaliif magaalaa bishaan kana magaalaa beekee hin beeku waan qabu. Bishaan kana irraa eeguu bishaan kun haadhaa si hawaasi waa hedduu bu'aa nu qaba. Yaamota hawaasa Aramaa bishaan shan isa bitee darbitan fiddattee boroddaa haadhaan gaafata. Maaliif gisee duraan dhufee kalaan tuma bikka 17 seenaan. Saniifuu namuu bikka qoshashaa darba haalaa galtanii eeggatanii. Ramaya madamani biulbegne mali binarra goida usisuma tanne harkante dunkusura yumijan similane Hatta millanni kino. arra agarre uno hay deebite bardonin aywa adi yalla Namni tokko bishaan baharaa asii bakki baara itti deeman asii jedhanii asitti bishaan kana bitanii gama baasanii birriirra nyaatataa turan jala safarri kun dhuguma. akkasumaami Dhugumaami? Agarree jaanii dhagee. Akkam godhan? Akkam godhan? Irraa nyaatanii ifaa gibbii agarsiisaniiti. Ifaa gibbii yuunivarsiitii Haramaayaa agarsiisanii. Hayyee? Itti kunoo deemaa dhagaa jaaniiniiti. Goggoo isinitti baasan. Uummata qajeelcha. Uummatni guuraku seenanii uraa jira. Goggoo seenan kiyyaan tokkotti dhufee afaan Oromootiin dubbata. Aisee Yaman. Yaman afaan Oromootiin dubbatti jee. Ammas nukute. Tokkoon dhufe maas. Faanis afaan Oromootiin dubbatee miti. Goggoo dubbatu Aisee Yaman afaan Oromoo dhufnee jee taani. Anjaanii saniin dhagee. Ijaanii nagare. Asirraa nyaatame? Nyaata. Nuti ni sin argite. Jaanuma dhageenya. Okay.
بشان كان لالني تنين بحر يمن بحر يعني تنين إفا كنو أكو ما تكن دوكمان بحر فكاتا Bagana kan duftan. Ini jatuh ke bawah. Yamani duftan. Yamani duftan ni kau tu tak nak. La duftan opsan, duftan opsan. Oh iya, awak isat kan mas bagana kita? Bukan kan rumah. Wallahi. Dah aku jalan lah. Dan tayu. Basta, sa guni de barni basta. Maya baay'ee takka namatti tola dhugaattuu ijoollee namni hundinuu dhuftanii akka daawwataniif akka bishaan kana guddistanii akkasuma namni hundinuu jechuudha kunuunfamuu qaba eeggamuu qaba bishaan jechuun wallaahi baay'ee takka namatti tola baay'ee takka guddaadha kun seenaa isaa akkuma si deebisanii jireetti nyaata illee barbaadan qurxummii nama dalagu kun isaantu dalaga abbaadoonni kanaaf nama kun dalagu isaan illee qabii argitanii jirtanii kan mammaasisanii kanaafuu mee maal jetta fuudhani biyyi keessan baay'ee tola jira. Tola jira haramaayaa ganamuu galgaluuti haramaayaa tola. Garuu biyyi kana jiru kaa bishaan jiru. Tokkuma kunillee tokkuma. Isii ganta kenna fitu deema keenyuma garuu kaa. Ka Oromiyaati garuu safara kenna jiru jechuudha. Wallahi gargaarsa agartuu ijaayaa urjii sirraan gaayyadeetu abdii sidaa buungabuu gammachuu waliin bareennaa dureechuu dhiisii alagachuu Hireen ganamaatti dukkanooyitoo dhiyeessa taanaa dheebootee jalatti dhuftii rafeetee mudachuu looloo dhabuutii jalala waanuu gufuu hiriyeessiteetii wayii gammachuutoo irruu
Daawwattoota keenya kabajamoo argaa jirtan Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma argitanii bishaan keessa oollee bishaan keessa sharmaakkee bishaan keessa bullee Ammaan tana karaa galaa deemu jirra. karaa galaa deemu amma eessa deemu jira usun Harar Adeebiyyoo. Adaree biyyoodha. haala illee si daawwachiisna Isin daawwachiisna. Eessa deemna? Kana isiitu hin beekne kanaaf eetti beekna. anatti hin beekne na daawwachiisu deemaa jiran Si daawwachiisna jira. Akka fakkaate qiima hararisuun qiima harawaa kisitte. okay rakkoon qabu kanaafuu nu daawwadhaa Hanga xumuraatti nu faana tura. Biyyoon keessa karaa qabatee dhufne kana fakkaata hanga biyyoo biraatiin hojjetu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.